Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii baga nagaa taatanii har'a keessummaa kabajaa nama nun baay'ee jaallannu akkasumallee namni hundumtuu jaallatu obboleessa keenya qaalii Abdii Raggaasaa wajjin jirra jechuudha. Abdoo. Sijiraadha. Assalamualaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtaa? Sijiraadha. Baay'ee si jaalladha. Fadha. Fabbisiyaa jaallatu. Okay, har'a si wajjin gaaffii yookaan immoo gaaffii muraasa si wajjin gochuu barbaanna. Akkasumallee yaada koo morda caalaa yaada namoonni bakka irraa dubbataniif dhufanii deena gaafatanii deebisaatti wallaalee facallisu san si gaafachuu barbaade eeyyamamaadha. Rakkoon takka illee jira. Okay, thank you. Gaaffiin koo inni jalqabaa wantati yeroo baay'ee karaa fuula TikTokis, karaa Facebookis, karaa YouTubes dubbattu namoota baay'ee aarsaa miira keessa galchaa hamma isaan nyaata jibbanitti hamma isaan dhugaatii jibbanitti hanga isaan manatti illee galuu jibbanitti namoota baay'ee akka nama marqaa lapheetti qabate marqaa akkas kan godhullee ni jira. Axxissoodhumatti axxiffattu mataan isaallee namoota baay'ee aarsa hin naasisan. Maalirraan kan kee akkas taatu? Wantoonni kun wanta baay'ee akeeka. Okay. Jalqaba irratti nama tokko gammachiisuuf illee ta'e nama tokko aarsuudhaaf waan hojjedhu hin qabu. Garuu soba guddicha gola namoota baay'ee jiru. Dhugaa fakkaatu. Qe'ee nama baay'ee jiru. Maatii gidduu iddoo garaagaraa jiru. Gaafan tuttuqu gaafan dubbadhu tarii nama aarsuu danda'a. Waan dubbadhu propagaandaa naasooni. Dhugaan argaa ture dhugaan argaa jiru naasaa. Dhugaan sun immoo soba guddicha. Siigalee fakkeenyaaf ammatti sobaan soba jechuun bar soba miti dhugaa. Siigalee ilaa iddoo akkasiitti sobni kun soba ta'e jechuun sobaa jechaa jirtu dhugaadha siigalee. Soba guddichaa addunyaa ilmaan namaa keessa jiran dhugicha gaafa dubbadhu tarii nama aarsuu danda'a. Inni kan biraan immoo bor callisaa har'a callisaa bor calluma jedha har'a calluma jedha jedhaniitu yaadanii gaafa an callisuu dhiisee moo ittuu waan gaarii waan guddaa isa kaleessaarra har'a waan haaraa fidaa gaafa deemu tarii abdii nama kutachiisuu danda'a. Amalli nama abdii kutate immoo wacuu iyyuu arrabsuu loluu cabsuu kana waan ta'eef akkasidha yaada. Okay, malee itti yaaddee namni tokko akka inni aaruuf wanta gootu miti. Maal nama gammachiisuuf yeroo hin qabu nama aarsuuf yeroo qabaadde. Okay, ajandaan baay'ee si harkaan dhabu maa hin dhabu maaliifidha? Ani ajandaa wanti dhabu itti yaadeen hojjedhani. Garuu waan dhugaa tokko hin barbaada yeroo hundaa. Waan dhugaa tokko gaafa siin jedhu ilma namaa biratti faayidaa guddaa waan qabu. Rabbii biratti immoo kufaa waan ta'e wanta sanaan illee waan rabbi kuffisuudhaaf waan hojjedhuuf yeroo baay'ee ajandaa ta'e mul'ata malee waan rabbii biratti jibbamaa ta'e akka inni jibbamaa ta'uufan encourage godha jajjabeessa. Waan rabbi biratti immoo jaallatamaa ta'e akka rabbi biratti jaallatamuufan jajjabeessa. Yeroo baay'ee immoo ajandaa ta'uu mala ani garuu itti yaadee ajandaan hojjedhu. Okay, wanti dhugaa taate immoo ajandaan nabdu. Okay, irra caalaa kiristaanonni baay'ee sitti aaru. Baay'ee sitti aaru. Akkas fa'aa jedhanii haasa'u. Abdiin kiristaanota irraa jibba qaba. Kiristaanummaa illee ni jibbaa jedhu. Dhugumatti kiristaanota jibbita taanaan sababni isaa maali? Kiristaanota jechuun hordofaa amantii kiristaanaa jechuudha. An kiristaanota miti kaafiroota iyyuu hin jibban. Kaafira jechuun kiristaana jechuu miti. Kaafira jechuun ilmaan namaa ta'e jinnii ta'e addunyaa kanarra waan uumamti kamiyyuu rabbiin dhiisee wanta xiqqaa gabbaru rabbiin alatti waan xixiqqaadhaaf worshippii yookiin amilkoo kennu yookiin waaqeffannaa kennu hundumtu isaanii kaafira jedhaman. Siigalee malee kaafira jechuun kiristaanota jechuun miti. Kaafira jechuun rabbiin dhiisee uumama gabbaru jechuudha. Uumaan tokkicha jira innis Allaadha. Allah dhiisee dhaloonni uumama gabbaru hundi isaanii kaafira jedhaman. Maala ta'u hindiya eessa ta'u akka addunyaatti siin jedhaadha. Siigalee an kaafiroota hundiyyuu hin jibbu. Kufrii garuu nan jibba. Kufrii jechuun
siisteema yookiin immoo waaqeffannaa isaan kennan sana yookiin amilkoo isaan kennan sana waan isaan worship godhan sana kufrichan jibba malee kaafiroota akka waliigalaatti hin jibbu kiristaanota as Itoophiyaa keessa Oromoo keessa ollaa koo maatii koo obboleettii koo wasiila koo miti kanan wajjin nyaadhee dhugee walirraa biteetti gurguru miti an akka waliigalaatti iyyuu kufriin jibba malee kaafiran jibba. Okay. Kanaaf iyyuu walumaa gala jibba amantaa nama tokko iyyuu hin qabudha. Jibba amantaa nama biraallee hin qabu, jibba nama biraallee hin qabu. Sababiin isaa biyya kana keessatti wal dandeessee, waliin dandeessee, waliif dandeessee jiraatta. Kana gaafa isin jedhu fakkeenyaaf mana hojiin qabu. Mana hojiin hojjetu keessatti namni Islaamaa namni tokko illee hin jiru. Namni dhufee hojjetatu garuu baay'inaan nama Islaamaati. Seegalee namni hojjetuuf garuu kiristaana. Hamma kana hariiroo relationship gatii qabuuf kiristaanaa fi islaamni bakka itti gargar ba'ee jiraatu hin qabu. Biyya Itoophiyaa keessatti, biyya guddatan keessatti, amma fakkeenyaaf Saawud Arabiyaa keessatti biyya dachee islaamummaadhaan badhaatedha Saawud Arabiyaan. Namni hundumtuu amantii tokko hordofa amantii tokkooti. Biyya kana keessatti garuu mootummaa tokko amma waliin qabdutti, afaan tokko hanga waliin qabdutti, biyya tokko hanga waliin qabdutti, saba garaagaraa taatee waan uumamteef dachee kana irratti yoo wal dandeessee hin jiraanne filannoon ati qabdu tokko illee hin jiru. Kanaaf maaliif jennaan tajaajila itti walirraa argattu walitti hidhamee jira waan ta'eef sadarkaa mootummaa seektara mootummaatti illee yoo ta'e akka dhuunfaatti illee yoo ta'e sadarkaa garaagaraatti ilmaan namaa Itoophiyaa keessa jiran amantii garaagaraa fi afaan garaagaraatti walitti hidhamee jira waan ta'eef jibbitee eessatti isaantu si bulchaa situ bulcha iddootti bulchitu qabda iddoonni si itti si bulchu qabu kanaaf yoo lafa dhattu hin qabdu si galee kanaaf walii kabajjee waliif kabajjee waliin kabajjee ma jiraatta akkas rabbi sirraa jaallatu. Okay, irra caalaa immoo yeroo baay'ee namoonni waaqii waan dinqisiifatan qabu. Kiristaanonni baay'een isaanii namoonni amantaa Islaamaa hordofu jechuudha gabaabadumatti. Namoonni hedduun nuti si argine si ajjeesnaa, nuti siidhaa, nuti si ajjeesaa jedhanii miseejilli si barreessuudhaan si bilbiluudhaan si ajjeefna jedhanii akka tasaa immoo odeeffannoon qabudha kuni akka tasaa daandii irratti wal argitanii dhufanii immoo wanni si ajjeesna sin jedhe sun si wajjin footoo ka'ee sin jaalladha jedhee deemaa jedhani. Kanarraan dabalatee immoo namoonni sun akkas jedhu nan ajjeesa jedhee yeroo baay'ee yoo yaadallee gaafan isa argu garuu nan jaalladhee mucichi qoricha qabaayi gaafa akkas jedhu walumaa gala namoonni maal jedhu abdiin qoricha hojjechiifateera nama dadhabsiisee nama bira darbaa dhuguma qoricha maajikii qabdaata. Rabbi mala malaa warra mala malaniiti. Rabbii keenyatu isa nu itti amanne kanatu mala malaa irra warra mala malaniiti. Mala baasaa irra warra mala baasaniiti. Maal jechuu barbaadeeni amma dheengadda Wallaggaatti gaafan deemu mucaan tokko na barbaada gaa maal gochuudhaaf na rukutan akkasan godha tarkaanfii fudhadha sanan godha jedheetu na barbaada achi ani hin beeku nama na barbaadu nama na jaallatu nama na jibbu nama na jeesuuf nama na hammatuuf nama na tammaatu hin beeku so akka nama tokko bira ga'ee ilaalcha mana ilaala mucaan kun jaallataa koodha jedheen bira ga'ee dubbise akka nama kaanii namatti of hin tolu jaallattoota kottu of hin tolun sababiinsa utuu isaan hin jiraanne utuu isaan nan deggirre utuu isaan nan tumsine jireenya koo keessatti utuu isaan laayikii fi hirina biraan qabaanne ani amma kanan ga'uun ture. Isaantu ol na baase waan ta'eef isaantu asana fide waan ta'eef jaallattoota kootti tabbatoon ittiin kooru. Jaallataa koo ta'uu mala jedheen namoota baay'eedhaan marfamnee jirra nama keessaa ba'een dubbise. Hayyee abdii jedheetu suura na wajjin ka'ee achi keessaan suura sanatti ergee maaloo haadha kee jedhe waan jedhe sana jechuun barbaadu. Maaloo haadha kee ajjeesuufaan si ajjeesee barbaadaa ture waan ittiin na turte garuu beeku naan jedhe. Kanaafuu qoricha ni qabdaa jechuudha. An qoricha hin qabu garuu nama rabbumatu eega nama rabbitti amana rabbumatu tiksa. Asii galee nama rabbi tiksu immoo eenyu tuquu hin danda'u. Isa kanaaf abdiin koo yeroo hundaa hirkoon koo yeroo hundaa amanannaan koo yeroo hundaa rabbii koo isanitti amane tokkicha koo waan ta'eef waan sodaadhu tokko illee hin qabu. Wallaahi. Wow, mashallah. Baay'ee namatti tola. Gamanumaan immoo baga du'aa kaate siin jechuun barbaada. Ilmi namaa akkana waaqessine waan du'aa kee kana waaqessuun nama baay'eetti bareeda. Torbee darbee duutee turteedhaan. Mee mallattoo du'aa ka'uu akkamittiin akka duuteef akkamitti akka du'aa kaate nutti himtaa? Akkanitti du'e immoo warra na arge beeka akkanitti ka'e immoo jiraachuun koo gurra gaadha. Okay, balaa konkolaataa si mudatee ture? Anaamu
Lakin dhaladhee balaan konkolaataa nama mudatee hin beeku. Okay. Birrii miliyoona tokko kanfaltee mana hidhaa baatee dhani. Mootummaaf kanfaltee moo waajjiraaf kanfaltee birrichi? Lakin mootummaan eedisii hin jiru, mootummaan maallaqa narraa fudhatee hin jiru. Maaliif immoo hidhama gaa? Akkas? Maaliif ani hidhama? Naaf gaaffii. Gaaffii. Mucayyoo tokkotu kafare. Arjoo guddattuu Wallagga bahaa jechuudha. Mucayyoo kafarte kun dogoggoraan kafarte. Qoricha qofa siidhaan ni sireebina jedhanii gowwoomsaniitu gaafachi keessan ciqileedhaanii tokko siin dhahee harka ishee ol fuudhi namni baay'eedha. Miiratu jira, lafa takka dhattee hin beennedha. Sodaatu jira, naasuutu jira, manni sun keessi ho'atu jira, hafuura namaatu jira, meeshaatu jira, diraamii, dibbee, waan meeqatu jira, maayikiitu jira, spiikerii jira. Ishee faaraa waan ta'eef riqii golgaasiidhaan harka kana daddarbataniitu kafarsiisa. Yesuus waaqa jedhaniitu itti amansiisan. So mucayyoo kana wajjin gaafa qoba qabnu gaafa dubbisnu mucayyoon kun humnaan akka kafarte gaafa dhageenyu nun immoo bira geenyeetu amantii ishee jalqaba isheen irratti dhalatte gara islaamummaatti deebisan. Kanaaf namoonni baay'een kan akka balleessaatti yaadanii bosonuunis leencis kopheenis qamaleenis naa bilbilaa turte. Sigalee kana akka balleessa abdiin haa hidhamu, abdiin akkasa ta'u, abdiin haa ajjeefamu, abdiin kana ta'u jedhu. Ani ammoo waan an godhe yoo jiraate akkas taanaan namichi islaamummaa irraa baase sunillee hidhamuu qaba ture. Abdii hidhamuu qaba yoo ta'e. Kanaaf balleessaan bakka sanatti balleessaa akka illee jiru. Mucayyoo kafarte gara amantii jalqabaatti gara islaamummaatti gara amantii rabbii ilma namaaf kennetti deebise wanta haaraan ani godhe tokko illee jiru. Hayyee haasaan gaafa baay'achaa dhufu waaqa keenya tuqxe moo maaloo keenya tuqxechaa turan akka waaqaatti nama ilaalamu wayii tokko jira. Gaafa isaan jedhan namicha kanaaf illee yeroo mariin kenneef waamicha mariin dhiyeessee fi marii kana illee hin qeeballe. Akka awaami dhaga'ameera akkan itti barreessa xalayaanan barreesse bira ga'eera garuu hin qeebalamne mariin suni nama tokko kottu si wajjin mari'adhana wajjin mari'adhu jechuun immoo yakka miti biyya kanatti. Maaliif jennaan mootummaan biyya tokko keessatti mootummaan lama gaafa akka carraa baay'ina hawaasaa walqixa yoo qabaate walitti dhufee mari'ataniyyuu wal waraanuu wal eeggata bara. Sigalee biyyoota guddateetti Itoophiyaan beekamu biyyoota guddatanitti paartiin garaagaraa walitti dhufee mari'ata. Sigalee inni wal waraanuudhaaf wal eeggatu iyyuu walitti dhufee mari'ata. Mariin immoo rakkoo fura malee rakkoon fidu. Kanaaf kottuun mari'annaa jechuun nama hiisisa yoo ta'e maal tokko nama jiraachisu immoo jirumta deebisan. Osoo ani hin hidhamne jechuu barbaade. Okay, inni guddaan gaariidha. Yeroo tokko nama sadarkaa xiqqoodhaan nurra jiru. Akka waaqaatti ilaaluun illee dogoggora akka ta'e haasaa kee keessaa hubadhe. Deeggartooti yookaan uummatni islaamaa sagalee ittiin si jajatan qabu. Kaani leenca keenya, kaani goota keenya, kaani akkuma itti toleen ibsatu. Jarreen kana maal jettanii? Dhugaa dubbachuuf gaaffii bareedaa na gaafatte. Leenca keenya, goota keenya, jabaa keenya, maaloo keenya kan jedhan kun jarumatu goota, jarumatu jabaadha. Namuma islaamummaa irratti dhalate kana har'aanaan islaamummaatti nama dhufe goota warraan jedhan kanatu jarumatu goota, jarumatu leenca, jarumatu jabaadha. Jarri otuu jabaa ta'uu baatanii islaamummaan kun karaa isaa dabarte na biraan geessu. Kufrii walakkaatti dhalatanii islaamummaa isaanii jabeeffachuu bira darbanii nutti dabarsuun isaanii leenca isaan godha, goota isaan godha, jabaa isaan godha. Anatu jabaa osoo hin taane isaan warra islaamummaa kana bareedaa kana bareechanii nu biraan gahantu goota malee nu miti gooti. Warra jabeessanii qabatanii dachee kufriin dhaalte kana irratti islaamummaa irratti cichantu goota malee ana miti gooti. Gootni isinuma, jagni isinuma, leenci isinuma jechuun barbaada. Baay'ee anattillee namootattillee uummata islaamaaf illee sodaa kan ta'e waa tokkotu jira. Bakka hin waan simiti qaamni mootummaallee dhaquu hin dandeenye otoo ati hidhattee miillaan keessa deemtu otoo ati itti himtuutu lallabdu otoo dawaa gootu otoo namoota wajjin hariiroo gaarii uumtu si argina. Gaafa si arginu garuu abdiin naannoo qe'ee jiruutti beenna takka turree iddoo biraatti jiraachuu keetti beenna. Daqiiqaa tokko biraa si dhabna jechuudha.
iddoo sana keessatti hamma kana akkati daffartu kan si godhu akkati waan sodaanne kan si godhu abdii kutatte moo dhugaan sitti himaa abdii kutatte moo rabbitti of amante moo maaltu hamma kana akkati ija jabaattu si taasisine? Dhugaa dubbachuu fi jalqaba irratti namni rabbiin amane waan sodaatu hin qabu. Maaliif jennaan rabbi irra caalaa waan hundumaati waan ta'eef. Caalaa addunyaa kanaa kan caalu rabbi. Akka sadarkaatti addunyaa kanarraa dhaatan wanti wal caalu jira. Namni akka namaatti, lafti akka lafaatti, magaalaan akka magaalaatti wal caala mitiire irra caalaa garuu rabbidha. Seegalee so ani irra caalaatti gatiin amaneef wanti xiqqoo nan sodaachisu. Inni lammaffaan islaamummaan kuni carroomuudha beektaa? Carroomuudha gaafasii jedhu yoo jiraatte illee jireenya kee jiraatta. Yoo duute illee jireenya jiraatta. Duuti islaamummaa keessa hin jiru. Maal jechuu barbaadeen? Addunyaa kanarra yoo jiraatte rabbii kee gabbaraa rabbii keef sagadaa jiraatta. Ibaadaa irra jiraatta. Yoo duute immoo rabbii kee biraatti jannata galta. Islaamummaa irratti yoo duute. Kanaaf iyyuu ani yoon jiraadhe illee addunyaa kanarra wajjin hojjedha. Yoon du'e illee rabbii koo bira naqa jannata lafa naa qophaa'e sana naqa. Maaltu na sodaachisa? Jannanni baay'ee wayii waan baqatan osoo hin taane waan itti baqatanidha. Kanaaf wanti na sodaachisu jiru. Gara fuulduraatti karoora akkamii yookaan sagantaa? Dhugaa dubbachuudhaaf mul'anni kaayyoon viizhiniin ani gara fuulduraatti qabu waan bal'aadha. Ilmi namaa kun kaayyoosaa gufuu milkaa'inaa waan jedhamu jira. Gufuu milkaa'inaa jechuun ilmi namaa gaafa lafaa ka'e akkatti nan achi ga'a yoo jedhe yadiinota koo boolla qoti kiyyoo kaa'e danqaraa na dura kaa'e naa qopheessi jechuudha. Kanaaf iyyuu mul'ata ani qabu kaayyoo ani qabu haga hamma sitti moo jechuun bakka ani milkaa'ina barbaaduuti dhaqaa karaa milkaa'ina koo cufaa jechuu waan ta'eef ammaaf iccitiin ufa ta'u inshaallah rabbi nu gargaara. Okay, galatoomii rabbi si haa milkeessu milkaa'ina kee caalaa waan nama gammachiisu hin jiru. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenyaa turtii hanga hammaatti goonee obboleessa keenya Abdishoo wajjin kana fakkaata. Sagantaa kana kan irraa guutummaatti argachuu dandeessan karaa Arjaa Miidiyaatiin Arjaa Miidiyaa saabskiraayib gochuudhaan hordoftanii qophii kana hordofuu yookaan immoo duukaa bu'uu ni dandeessu. Kana duwwaatu hin taane hawwii jannataa yookaan immoo hawwii jannataa istiidiyoo kan jedhamu dhuftanii bartanii achi keessatti uummanni Islaamaallee akkasuma immoo amantaa kabraa keessa kan jirtan gaaffiif deebii yookaan walfalmii dhugaa wal hubachiisu jedhuuni achi keessatti illee dhuftanii raawwachuu ni dandeessu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanta ergaa dabarfachuu barbaadde jiraatte dabarfachuu dandeessa. Ergaa ani dabarfachuu barbaadu yoo jiraate namoonni dhugaa islaamummaa, miidhaginni islaamummaa, haqii islaamummaa isinii hin galle loluudhaan osoo hin taane, cabsuudhaan osoo hin taane, waan hamaa namarratti raaguudhaan yookiin immoo daggamuu jechuun baay'ee irra deddeebi'anii waan hamaa namarratti haasa'u jechuudha. Sanaan osoo hin taane mari'achuudhaan dhugaan islaamummaa keessa jiru barama waan ta'eef kottaa nu wajjin mari'adhaan affeerraa keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.